ishirree barsiifachaa obboleewwan koo xixiqqaa sanirree jabeechee isaanirree bakka akka namni tokkotti hin ilaalle caammaa isaanii uffata isaanii ofirra deeyuu darbee haadha koorra iyyuu darbee warra hollaa jechuudha baay'ee tokkoon gargaa namni kamiyyuu ani gaafa na bukkeedha rakkoo tokko natti mate bakka nama kan bira iyyuu hin darbu odoon akkasumatti gargaarummoo hammas immoo itti dabalee mana amarri mana lammaffaa magaalaa tokkorraa magaalaa tokkotti kan bolokkeettidhaan ijaarame erguma bakka du'a faazarii kanas obsee rakkoo kanas hundumayyuu dabarsee lafa kana bakka lama godhadhe ammas carraa kanarra ga'ee amma immoo bara kana keessa bakka erga dhiifama mootummaan godhe kana keessa ammas mudannoodhuma natti dhufee carraa mootummaan fide kana keessatti maaltu na mudate erga carraan kun dhufee paaspoortii godhadhe dirqama qaamaa godhachuun qaba jedhee tanan murteeffadhe. Garuu gaafan kana murteeffadhu akka obboleettiin kiyyaama jette kana ani walii gadi deemu hin jaaladhu walii gadi sin deemu waan ta'eef ani manumaan ta'a gisee hunda hin jaaladhu walii gadi deemu nama walii galee paaspoortii kana manatti dhufee narraa fuudhe namni kun gaafa dhufee narraa fuudhu birrii 1,400 siidiidhaan ergee fi ji'a salgaffaa itti kenne paaspoortii kana maal hojjedhu naaf dhiifa kanatti fayyadama ani mudannoo akkasiitiin qaba haadha koo fi obboleewwan kiyya galee arguun qaba jedhee tana murteeffadhe itti madde abshir naan jedhe dhugaa namni sun nama guddaadha nama imaaraatii kana keessa jirudha jechuudha reesiidii itti kenne paaspoortii sana ji'a salgaffaa ji'a kurnaffaa ji'a tokkoffanne jala dabarsee ani immoo garuu hin baasii jala deebi'ee inni na kanassalee achi birrii naaf hin kennin birrii naaf kennita hin jedheen birrii sannaaf osoo naaf kennin kanassalee gaafa na kanassalu ani dhaqeen baasidha paaspoortii ofii kiyyaa fudhadhe garuu baasni irree daftee paaspoortii kiyya naa deebisuu dhiifama san jala dhiifamni sun na jala darbee ammarree waraqaa hin godhanne jechuudha anammas waraqaa hin godhanne paaspoortiin dafeen baasidha naan dhufne namni sun garuu hanga har'aatitti birrii kiyya naaf hin kennin imaaraatii kana keessa birrii 1,400 nama jabaadha mubaarak odositti meeti jechuudha nama san namaatti beektu jechuudha. Gaafa imannaan jiru himatta abshirii. Achumani si fixaan ammarree qaamas hin godhanne akkasitti namni sun akkasina godhee carraa akkasii seenaa akkasii faan dabarseen biyya arabaa kana keessatti gaddallee gammachuullee waan meeqa mudannoo hedduu na darbe. Innaamoo marmaan madamaan jedhu keessatti gaafan tiraasii namni itti hirkatu kana raddaradheera rafee haadha manaas ta'e obboleewwan kootis jijjiiree har'a carraa hedduu raangee waa'ee anirree malkee akkana baadhee deemee hundumayyuu dhiisee obboleewwan kiyya laalee hiriyoota koo warroota mudannoo bara kanaa kana keessa ta'e laalee obsee tiraasiis immoo irra rafee jira'ani lafa goggogaa kana tiraasii namni itti hirkataatti beekna malee irra rafuutti hin beeku. waan akkasiisan keessa faan darbee sin jedha galatooma carraa kanaa hin keechanii. Jabaadhu rabbi si haa gargaaru ilaala shamarran biyya arabaa kunoo rakkoo akkasii keessummeessanii har'a gaarii rakkoo akkasii keessummeessaa dhaggeeffadha waa malee miti kan shamarran biyya arabaatti sagalee taanaa jenne miidhama jalaalaallee rakkoo jalaalaalleetu jaruma kana saamamaa jira amma immoo du'anii iyyuu birrii reeffa jalaa saamamuu jammare du'anii qabaraa dhabuu jammare ayyee dubbadhutti fi ati maaliif kooppiin taaptaap hin goone mana keessan kana garu waan akka falaartu ijoollee keenya ofitti xammamtu manni kun yoo cufame maal argattan isintu miidhama anaa miti andanta akkaawuntii miiliyoona tokko 300 jala gubannaan guyyaa tokko gadi ba'ee hin boonye guyyaa tokko isin fayyada kooppiin godhaa sheer godhaa manni kun mana keessan waa birinaa kafalaa ililinaa kennaa siniin hin jenne kooppiin kitaabtaa wayitti nu laalu daa'ima nu ergataa guddaan nu ergataa asitti nu yaaman achitti nu yaamanii baay'ee kana keessa gubaa kana keessa jiraachuudha biyya ormaa jechuun baay'ee ulfaata argeeni baay'ee waan argeef jechuudha. Kanarraan kan kee ji'a 8 akkasumatti hojjedhee gaafa tokko maal gooti sarratanyaa biraa fiddee osoo nan hin beekin jechuudha. Shaanxa kee fudhadhu ka'ii naan jette.
hiriyaati wajjin osoo hojjechaa jirru misaa nyaanni misaallee dalagee nyaata nan hojjedha nan qulqulleessa lama taanee hojjenna baay'ee maatiin ishii ammana keessa galu maatii 10 nu wajjin 12 halalaa dhufu malee jechuudha. Shaantaa kee qopheessii naan jetti na dawwalte. Maaliif hin qopheessa maaliif hin jedhe qopheessi shaantaa kee hin deemtaa naan jette eessa deem birootti si deebisa. Ani dalagaa jira. Bakka of wallaalee rifaatudha mucayyoo hiriyaati illee of warraaltee anillee booyee maaleessan deemaa jiru. Bakka kalaas kutadhee shaantaa kee qopheeffadhee ka'ii dafi ka'ii jettee fuutee birootti na deebiste. Ji'a 8 hojjedhe mana ishee jechuudha halkanii guyyaa. Oduu boqonnaa argatee oduu dhukkubsadhuu mana yaalaa nan geessitu. Kazaa achiin birootti deebi'ee biroo keessa biyaansi torbee tokko ol taa'ee hojiin isin argamne baay'ee dhukkubaaniitiin biroo sanillee hojiin mana yaalaa na geesseenna mana yaalaa sin geessotte madaalitii minaamina kana bitadhu naan jette qarshii natti kennite qarshii immoo niitiin harkatti naan kennine jechuudha. Kazaa ani bakka bana doorii minaamina bibbitadhee na dhukkuba waan ta'eef isa fudhadhee bakka boqonnaa godhadhu naan jette biroo keessa sila baay'ee ulfaata biroo keessa warri beektanii nyaanni hin jiru bakki hirriiban jiru baay'ee ulfaata biroo keessa jechuudha. Isa akkasitti dabarsee achi keessa hojiin hin jiru oduma jedhu bakka mana san keessa akkuma carraa ta'ee bakka beeyani bakka bee isin jedhee bee bakka hiriyaa kee takka wajjin bee achi bee yaabbadhee makiinuma bakka kana deemee yaabbadhee bakka ijoolleen jirtu deemee achiin hojii barbaadadhee gara hojii biraa galee amma dalagataa jira. Iddoo biraa jechuudha. Kanarra seenaan kiyya kana fakkaata baay'ee ulfaataadha. Amma akkaataan jijjiirama keetiyo waa wanta godhatte jira gaasa qalbii namaa keessa dhamaateetta wanti godhatte immoo ni jira. Biyyatti osoo dhufin duratti daarii godhadhee daa'ima waggaa tokko dhiisee dhufee ofan jijjiiree lafa bitadheen ture manni irra jirtii isa sirreeffachuuf daa'ima waggaa tokko gatee dhufee rabbi jedhee mana isa sirreeffadhee gara biyya kiyyaa gala jedhee yaada jira waaqayyo nagaa yoo na galchii fayyaa na godhee kanuma yaada. Ayyee abshir rabbi si waliin ta'u largaartaa waan mobaayilii rakkaa dhabe. Ana si jamarjii mittiin odoon jiru galtee jechuudha. Okay no wanta kare man jiru giftii ko ana ila kiristaana taatanii islaama taatanii amantaan kan abbaati gastiin kun keessan hunda mirgi keessa wal qixa mee erga biyyaa baate hagame toboleetti ko isii bitu biti jabeenya biti nka si agargaaru waggaa 3 fi ji'a 2 indagaama mubi waggaa 3 ji'a 2 dursa baay'een si galateeffadha mana keenya galchuu kootiif. Butumu. Wai. Akasta nani ka? Gramshen dhamme kata. Inabiti. Eshi. Oboleetti kiyya dhiifama itti fufi. Yoomi biyyaa dhugame kanaa jettee? Waggaa 3 fi ji'a 2. Erga biyyaa baate waggaa 3 fi ji'a 2. Biyya kamiin jirta amma? UAE. Maratii. United Arab biyyan bulchuu deemaa jira jechuudha. Biyyan dhufee bulchuu deemaa jiru amma filatameera. Eshi. Okay. Seenaan kee akkamii meemee biyya maaltu si baase? Gaafa biyyaa baatu? Okay. Maal aartee? Moo sitti matollaan ijoolleen baate ittiin nan baate moo? Natti mi. Seenaan koo baay'ee nama gaddisiisa garuu irruma irraa hin sinitti himaa. Ani baradhee Anatiin jirre moo sitti jirre? 12 jiraan dhagaamu. Anatiin jirre jechuudha. Ayyee jedhe. Baradhee Mobaayilii lama xumuree bitamuu dhageeran. Eshi dubbadhu.
barumsa koo baradheen kutaa 12 ga'een kutaa 12 qoramee taanaan maazariin koo boqatte gaggabaabsee isinitti maseenan koo baay'ee nama aarsa. Gaafa intiraansiin kutaa 12 naa dhufu 40 haadha kootiiti. Ala bushak nakka. Ayyee Amma gaafa kutaa 12 sana 40 haadha kootiiti. 40 haadha kootii baasee taanaan maskaramii bultii 18 Jimma naga'e by the way yuunivarsiitiinis naa dhufeera bara sana. እና ጅማ ነገኤ ጅማ ሰኔ ጋፈን ፊንፊኔ ደሙ በዳ ፊንፊኔ ኬሰን ቤኩ በከም ብሉ ወላሌ ሙቤ በከም ብሉ ወላሌ ተናን መናር መኬሰን ታይ አመሳቲ ኩደ ተቆቲቲ አከተሳ ሆጂ ረባ ሙጫን ፍሪ ኬኛ ተቆችቲ ናርገ እንዴ ማልኮ ታሲና እንጀ ጅማ እንዴ መፈነን ማልኮቹ ዩኒቨርሲቲ ተወች ነገ እሺ ና እንጀ ደሙ ጭጭ አልጋ ወልራ ከና ወያ ጉራችን ፈደሙ ቤ አልጋ ተደራራቢ ከነራ ቡሌ ከነን ፈደሩ ሱሬዳ ፊንጫ ሁሌ ነን ሶዳዴ ፊንጫነን ብያ ቀበጤ ኤሰነንጌ ወልቂጤት ሚሳኛና ፊንጫነን ብያ ቀበጤ ዱፌ ጀቹዳ ተረበርኩ ከዛን ጅማሰንስ ገ ገረጎረን ቤኩ ጆሌን ግቢኑ ተቀበለኒ በረቹ ጀልቀቤ ሴሚስተር ጀልቀባ ኮርሲ ጀልቀባ ኩደሸን ራሰዲን ፊዲ ዩኒቨርሲቲ ከሰቲ አኒ ከነ ያዱ ሃዳ ኮቲ ትመሌ ቆርማኒ ሱነት ጀባቴ ቲምቲ ዳዋቱ መነ ሴና ዴሚ ፉሊ ከየበበዴ ሙቤ ደግኒ ከየ እንዳለ ጭክቶ ነቲ ነቀቴ ኑሩ ማነዋም ወሪ ካፌ ማርቱስ ያላዱ የናንጀራን በቃ ቁበነት ቀቡ ቦዴ አዘኒ ሃደ ኮቲ ጀሰዲ ዱዋን ፈደው ያጉራቻ ደንባ ፈዴ ሰኒን ቦደ በቃ በርምሰ ኮ ጥሙሬን በርኩማ ለማፊ ኩዳን ጥሙሬን ኤፒፈሚ ግራጁዌት ኮዴ አካውንቶ ኤበኮ ስሪቲና ደግስቲ ወጂ ቀበዴ ወጂ ሞቱማ ቀበዴ አመተ ለማፊ ጄሸን ወጀዴ አመተ ኦጋ ለማፊ ጄሸን ወጀዴ ከኤን ሄርሙስ በርባዴ ከአመሳቲ ከነ ዋኑ ደገል ማንገይ ቤት ደሞ በዳ ማቲ ኦቡላን በርባዳ ጠለቆት ኢሃዳ ኮና ኖብሰ ያደ ጀዱነ ኬሰ ጅራ ከዛን ሄሩሜ አከነማ ቡልቲ ጃረዴ ቡልቲን ሱኒሲ በዳናንታኔ ጀሰዲ ወጅን ጅራኔ ኢመለኩ ገረብያ አላጎዴ ተቆፋ ጉርባቲን ባዬ ናፍቲ በቃ ነጋናን ከኑ ስሩሙ ዮንዴሚ ኡፍ ቤካላተ ዮንራ ፈጋዴ ዋንባዬ በረታላት ጀዴ ተነም ቢያረባ ከነፊ ከዛ ነው ጋንዱፉ ቢያረባ ከነውስ መንጅሩ ተከና አረብሰ ተከኒቲ ትየረት ቢልቢል ያረብሰ ሙጫን በቃ ባዬ በዳዳ እሰ ሶፍራ ጨጨፌ ተነን ሰበብ ሰዓት መነ ማዳምቲ በዴ ማዳም ረት ሰዓት መለ ቢልቢል ዱቢነት ካነን በዴ አመሞ በዴ ከኤን ፖለቲኮ ቁጥሱ ዳይማ ወጋዲ ግዳሚ ለማ አማ አመተ ተቆ ፊጂ ለማ ይገው ፖለቲን ኮ ቦቀቴ ቢያረባ ከነራታ ይችላል ቁጥሱ ኮ ኩታ ኩዳ ለማጥምርቴ ከሚል ነገው ታቢላ ከላ ባላስ አይ ሙቤ በረኩታ ሰዴት ቀበምቴ ኩታ ሰዴት ወጋሽን በረቱ አይኔ ዩኒቨርሲቲ እንጀራ ጭንቄ ኬሳ አማሲሞ ቢያረባት ትሽዱኩቤ ሆስፒታል ጴጥሮስ ገልቻኒ ጴጥሮስ ያቺ ሳንቱሬ ዋናን ቀቡ ሙቤ ዱጋን ሲንጀዳ በቃ ሁና ኮቲ ኦልቴ ጉያና ማዮ ገይ ከሁማ ጎቹ እንደንዴቹ ኮባኮ ኬሰ ጎቲቲ ካን ኬሰ ጎቲ ቀበዴ ፖለቲኮ ያልቺ ፈዴ ያሙ ቤኮ ተውዲዴ አከሲቱምቱ ገራና ሂነንቀቱ በረዴ ከነመን በረኔ ገጀዴን ኦጋና ጀጀሙ ሙቤ ኦቶኮ ባየነት ደጋሙ ቤታ ሙናውል ጀቹዳ ዶጋን ሲንጀዳ በቃ ዋን ባየን ቤካ
sadarkaa yuunivarsiitii jechuun waan xiqqoo miti dhugaan san jedha. Gar bakka konfidensiidhaan hojjedha. Amma immoo dhiifamni kun dhufee dhiifamni gaafa dhufu waraqaa jalqabadhe paaspoortii koo baafadhe imbaasiin deemee namatti hin kennine. Imbaasii deemee 500 kaffaleen waraqaa koo baafadhe paaspoortii koo baafadhe kazaan siistama waraqaa jalqabee siistamni waraqaa ji'a 7 laaflate. Gidduudhaan obboleettiin koo ija rukutamte isheen takittiin na hafte sun. Ija gaafa rukutamtu iji tokkichi hin jaame hin argu. Ani asi waraqaa jalqabsiisee qarshii homaa of harkaan qabu. Har'as cinqiin taane keessan galee homaa gochuu hin danda'u yaa Rabbi jedheetu mana jilbifadhee Rabbitti bu'ee obboleettii koo Phaawulositti qaxaroo qabanii firifarii Phaawulositti yaallamtee Phaawulos immoo hin dandeenyu dhaneessa Kooriyaa hospitaalii ሙሉ መረጃ አለኝ ማለት ነው። ፈርካነን ቀባም ሙቤ ኮላል ቀን ነው በሌቲ ፎቲና ሀኪን አልከኒ ጉያም ቦአፉሊን አራት በዴ የውስጤን በውስጤዬ ማለት ነው። ጨከኔን ሆጂ ኢሴን ቤኩ ተከረኪነ ዋከና ኬሶ ጋንቶ ጉያ ተከመነ ማዳሚት ይበይን ቤኩ ኢጃዛ ሲንቀባኔ ከጆሌ ከዛናም obboleettiin koo sun Kooriyaadhaa gara Phaawulositti deebisan ammasii